Akkam jirtan dhaggeeffattoonni chaanaalii soofwar app taatan hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haa ga'u jecha egaa har'as barnoota tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Kunillee maalinni siitingii bilbila keessanii kan amma isinitti agarsiisu kana sirreessuun irraa fayyadamaadha. Siitingii kunniin maal sirreessine maal irraa fayyadamna waan jedhu immoo isinitti agarsiisa. Keessattuu siitingiiwwan kanniin yoo sirreessitan dandeettii bilbila keessanii akka ol ka'u godhuu ni dandeessu. Bilbilli keessanis illee saffisa akka dabalu gochuu ni dandeessu. Karaa biraatiin immoo baatirii moobaayila keessanii yeroo dheeraadhaaf akka hojjetu yookaan turtiin isaa akka dabalu gochuu ni dandeessu. Karaa biraan immoo siitingii kanneen sirreessuun faayidaan isin argatan piraayivasiidha. Piraayivasii jechuun parsonaal daataa keessan namni kamiyyuu access godhuun akka hin dandeenye yookaan dhaabbanni kamiyyuu informationii daataa keessanii kan bilbila keessaa qabdan argachuu karaa ittiin hin dandeenye. Kana jechuun yeroo baay'ee dhaabbattoonni adda addaa yeroo intarneetatti fayyadamu akkanuma advartii adda addaa yookaan beeksisa adda addaa nurratti gallakkisu. Kanallee karaa kanaan siitingii kana sirreessuun ofirraa dhaabuu ni dandeessu. Karaa biraatiin immoo siitingii kanneen yoo sirreessitan daataan isin iccitiin isin bilbila keessanirraa qabdan dhokkataa ni ta'a jechaadha. Siitingiiwwan kuwwan eenyu fa'aadha? Eenyuun sirreessina isa jedhu isinitti agarsiisa. Gara barnoota keenyatti osoo hin cehin warroon soofwar appiidhaan haarawaa taatan sabiskiraayib godhaa. Akkanumallee mallattoo bilbilaa oodarra gochuu hin dagatinaa. Akkanumallee viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik godhaa. Hiriyoota keessaniif illee warroota waa'ee kanaa hin beekne ta'aniif sheer gochuudhaan walirraa haa barannu. Gara barnootaatti. Siitingiin jalqaba seennu siitingii bilbila keessanii ni seentu jechaadha. Fakkeenyaaf amma siitingii bilbila kootii seenee jiraan siitingii karaa tokko ittiin seentan karaa kana, karaa lammaffaa siitingiin isa kanaadha. Asirratti ni seentu. Itti aansitanii immoo bilbila keessan gad bu'uudhaan sakuriitii isa jedhutu jira. Bilbila tokko irratti sakuriitii in jedhu biometrics and security jedha. Bilbila tokko irratti security jedha. Yeroo security kana immoo akkamitti arganna yoo jettan yoo argachuu dhabdan bakka sarchii kanarratti security jettanii ni barreessitanii isiniif dhufa jechaadha. Haala kanaan argachuu ni dandeessu. Security keessa ni seentan jechaadha. Ammas gad buutanii dakanatti install unknown apps isa jedhutu jira. Isa ni cuqqaastu jechuudha. Egaa akkuma argitan appiiwwan adda addaa as keessa jiru. Application adda addaa jechaadha. Appiiwwan kanneen hunda isaaniiyyuu maal akka gootan isinitti mul'isa. Egaa appiiwwan kanneen hundayyuu maal gootanii not allowed gootan jechaadha. Fakkeenyaaf kan koo argaa jirtanii allowed kan ta'e Chrome malee kuwwan not allowed jedhee ta'ee jira jechaadha. Kanaafiyyuu Chrome allowed godhee isinitti haa mul'isu. Asumarratti okay jettanii asirra dhuftanii allowed from this square isa jedhu kana jira. Asirratti off gootanii jechaadha. Haala kanaan off gochuu ni dandeessanii jechaadha. Kanarraa maal argattu? Egaa appiiwwan kanneen of yeroo gootan yeroo baay'ee allowed ofii kana yoo gootan daataawwan keessan background irratti hin hojjetu jechaadha. Kanan ni argattu asirraa faayidaan isin argattan fakkeenyaaf ijoolleen akkanuma qarshiidhaan hojjetan daataa kan qarshii irraa fayyadamtan qarshii keessan isinii ni qusata jechaadha. Gara isa lammaffaatti osoo hin cehin viidiyoo kan ammas laayik godhame tokko rakkoon qabu. Isa lammaffaa ammas al tokko amma siitingii keessan keessa ni seentanii ammas jechaadha. Siitingii keessan keessa ni seentanii dakana gabbuutanii Google isa jedhu jira. Google yoo isin dhufu baate bakka sarchi kanarratti sarchi ni gootan jechaadha. Asirratti Google jettanii yoo barreessitan isin dhufa. Google isa jedhu kan okay ni jettanii. Akkuma argaa jirtan akkaawuntiin bilbila keessanii keessa jiru isin dhufa yookaan imeeliin kan keessan asirratti isinii dhufa jechaadha. Amma maal gootanii asirratti dakanarratti sadaffaa irra isa jiru kana jechaadha. ADS imiloo advert ማለት beeksisa jechuudha. Kanaafuu bakka beeksisa kanarratti gad cuqaastuu jechaadha. Egaa asirratti sirriitti na hordofaadha. Advertising personalization isa jedhu kun APT out of ads personalization isa jedhu kana maal gootanii off gootan jechaadha. Off yeroo gootan haala kanaan argaa jirtanii off gootanii asirratti okay jettan jechaadha. Inni lammaffaa isa kanaadha jechaadha. Egaa isa lammaffaa kana yoo akkana gootan maal irraa fayyadamtanii jechuu ni dandeessu. Kana yoo gootan
dhaabbattoonni beeksisa gallakkisan bilbila keessan irratti personal information yookaan odeeffannoo dhuunfaa keessanii fudhatuun beeksisa odeeffannoo keessanii wal fakkaatu akka isin irratti hin ergifne yookaan isin irratti erguudhaan akka isin irratti hin fakkeenyaaf imo yoo fayyadamtan advertii kana yookaan beeksisa karaa ittiin dhufu kana yoo cufirraa cuftan imo irratti beeksisni isinitti hin dhufu wantoota adda addaa yoo ilaaltan beeksisni adda addaa bilbila keessan irratti isinitti hin dhufu jechaadha. Inni lammaffaa fi faayidaan itti aanu dammoo maalidha? Baay'ee kan irraa argattan jedheetan kan ayyaadu jechaadha. Akka kan kootiitti baay'ee irraa argattan yookaan isin fayyada jedheen kan yaadu personal information keessan iccitii dhuunfaa keessanii dhaabbanni kamiyyuu akka isin godhees argachuu hin danda'u. Information yookaan iccitii bilbila keessan keessaa qabdan isiniif dhoksa jechaadha. Isa sadaffaatti dabarru al tokko qofa duubatti ni deebitan baakettanii duubatti ni deebitu. Duubatti erga deebitanii tuqaawwan sadiitu jiraas tuqaa sadii kana ni tuqxu. Egaa usage in the diagnostics kan jedhu jira. Usage in the diagnostics kan jedhutu jira. Isarratti okay ni jettu jechaadha. Egaa asirratti isa kana fakkeenyaaf ana biratti of ta'eera. Fakkeenyaaf akkanatti yoo jiraate banaadha jechaadha. Akkanarratti kan jiru kana of kutanii jechaadha. Kana gochuu wantoonni itti isin fayyadamtan riikardii ta'uudhaan gara Google yookaan bilbilli kan keessan yeroo hamma kana itti fayyadamtan riikardii ta'a yookaan ni riikardii godha jechaadha. Wantoota itti fayyadamtan isin hunda keessanuu bilbila keessan irraa argachuu ni danda'a. Access godhee namni argachuu ni danda'a jechaadha. Kanaafiyyuu bilbila keessan irratti wantoota riikardii ta'an dhaabbattoonni akka Android fi Google, Android jechuun bilbilli keessan Android yoo ta'e Android, iPhone yoo ta'e iPhoneidha jechaadha. Dhaabbattoonni kunniin argachuu ni danda'u. Kanaan biraallee Google account hin banna waan ta'eef Google account kaampaaniin jedhamu sunis odeeffannoo bilbila keenya irratti maal akka hojjenne haala riikardiitiin ni argata jechaadha. Kan of yoo gootan garuu odeeffannoo kana dhaabbattoonni kunniin argachuu hin danda'an yookaan iccitiin keenya dhoksaadha ta'a jechaadha. Kanatti irraa barachuu ni dandeessu jechaadha. Isa afuraffaatti haa xeenu. Isa afuraffaa ammas siitingii keessan keessa seentu duubatti deemuu dandeessan akkuma kan koo jechaadha. Siitingii keessan keessanii seentanii dagana gabbuutanii location jettan yookaan location jettanii bakka sarchii kanarratti ni barreessitu jechaadha. Location jettanii ni barreessitu. Okay irratti jettu. Egaa akkuma amma argaa jirtan dakanatti sirriitti argaa jirtan jedhee yaada jechaadha. Improve accuracy kan jedhutu jira. Improve accuracy isa jedhu kana ni tuqxu jechaadha. Kanaafiyyuu walamattu isinii dhufa jechaadha. Walamattu isinii dhufa akkuma argaa jirtan haala kanaan yoo isinii dhufe improve accuracy isa jedhu kana ni tuqxu. Egaa walamattu isinii dhufa. Tokkoffaa wifi scanning isa jedhudha. Lammaffaa bluetooth scanning isa jedhudha. Kunniin lameen of irra godhaadha. Fakkeenyaaf nama on godhee jira isin of irra gootan jechaadha. Wifi scanning jechuun wifi search gochuudha yookaan barbaadu jechaadha. Bluetooth scanning isa jennu bluetoothiidhaan namarraa yoo fudhanne scan haala ittiin godhudha. Wifi scanning akkasumas wifi keessan connect godhuudhaaf kan isin fayyadudha. Garuu wantoonni kunniin of yoo ta'an wifiin keenya salphatiin hin galu yookaan bluetoothiidhaan bilbila waa kennu yoo barbaanne namaaf viidiyoo ta'uu danda'a, piikcharii ta'uu danda'a, akkanumallee immoo songii yookaan muuziqaa tokko ta'uu danda'a. Nama tokko yoo kennitan akkamitti kennuu dandeenya nu rakkisuu jechuu dandeessanii achuma irratti yeroo san access gochuu ni dandeessan jechaadha. Bakka bluetooth irra seetanii access yoo gootan isin hojjeta, wifi keessanii access yoo gootan isiniif fayyada jechaadha. Egaa lamaanuu of gochuudhaan maal irraa fayyadamnaa jechuu dandeessan. Lamaanuu hin barbaachisuudhaan isin lamaanuu of gootanii wifiinis yeroo bilbilli keenya boqonnaa argatu access godha, bluetoothiinis access godha jechaadha. Kanaafiyyuu bilbilli keenya boqonnaa hin argatu hojii irra jira jechaadha. Tokkoffaa baatirii ni isiniif qusata. Fakkeenyaaf isin cufnee irra jettanii garuu isin mobaayil background isaa keessatti jechuu keessa isaatiitti access godha jechaadha. Kanaafiyyuu bilbila keessan baatirii keessan isin jalaa fixa jechaadha. Inni tokkoffaadha faayidaan tokkoffaan. Inni lammaffaan immoo maalidha faayidaan isaa? Performance yookaan bilbila keessan dandeettii isaa isin jalaa hir'isa jechaadha. Kanneen access gochaa yeroo deemu yeroo hunda jechaadha. Bilbila keessan dandeettii isaa hir'isa ni dandeessa jechaadha. Kanaafuu of yoo gootan isin fayyada jedhee yaada jechaadha. Haa ta'u malee siitingiiwwan kanneen muraasaan ala akkanumallee siitingiiwwan biraa haala kanaan cufuun qabdanii siitingiidhaan kunniin yoo cuftanis access gootanii salphatti wifi keessa seentanii access yoo gootan argatan bluetooth keessa access yoo gootan ni argattu jechaadha. Inni afuraffaa fi inni tokko isa kanaan.
Inni shanaffaa fi inni murteessaa ta'u immoo appis isa jedhudha. Of duubatti deebitanii settingii keessan keessa of duubatti yoo deebitan bakka tokko tokkotti app maanajimantiidha, bakka tokko tokko appis jedha. Bilbila garaagarummaa qaba. Settingiiwwan kun sirriitti na hordofaadha. Bilbila irraa garaagarummaa qaba. Isa appis jedhu kanarratti okay jettanu. Appiin itti fayyadamne barbaadnu okay jenna. Appii fakkeenyaaf nu ittiin fayyadamnu nu barbaachisu jedheetiin wanni jedhu okay jedha. Fakkeenyaaf as keessa Amaarik Riidiyoos jedhu kana jira. Fakkeenyaaf isarratti okay yoo jedhe hin barbaadu ittiin fayyadamu jechaadhaan appii kanatti. Kanaafiyyuu okay jedha. Akkuma amma argaa jirtan bakka daataa jedhu mobile daataa jedhu jira. Mobile daataa kanarratti okay ni jedha jechaadha. Akkuma argaa jirtan jechaadha. Kanatti aansuudhaan immoo backgroundii isaa yookaan background data usage isa jedhu jira. Kun banaadha. Fakkeenyaaf appiin kun akkanatti yoo ta'e jechaadha. Banaa yoo ta'e yookaan on yoo ta'e yeroo wifi yookaan data adda addaatti fayyadamu qarshii kan koo na jala nyaata jechaadha. Maaliif banaa jira. Kanaafiyyuu akka daataatti nu fayyadamne godha jechaadha. Kanaafiyyuu isa kana off gootan akka margaa jirtan kanatti off yoo gootan appiin kun background irratti hojjechaa qarshii isin jala nyaatu. Lammaffaa bilbila keessanillee isin jalaan dhiphisu jechaadha. Haala kanaan kana yoo sirreessitan qarshii keessan keessattuu warroonni qarshiidhaan fayyadamtan qarshii keessan isin inni qusata jechaadha. Egaa barnoonni har'a qabadhee isin dhufi kana fakkaata. Appiiwwan kanneen shananitti yoo fayyadamtan tokkoffaa kwalitii bilbila keessanii ni eegdu. Lammaffaa immoo daataa keessan ni qusantu. Sadaffaa icciitii bilbila keessanii sirriitti ni eegdu jechaadha. Kanaaf itti fayyadamaadha isin qarqara. Kanarra qabadhee dhufi fixee jira. Soofumaraaf subscribe godha. Akkanumallee viidiyoo kan like godha. Ijoollee biraatiifis nama biraatiifis share godha. Galatooma.